harka fuune hordoftoota ganni YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessan nagaa gootii galata waaqayyo isinis baga nagaa taatan jecha kana na duuba kana immoo ilaalina jechuudha dhiisaa ishee inna uffata har'a gadi yaasee jechuudha innante uffanni shaanxaa keessatti naqee dhuga rabbii dabbakaa ta'e jechuudha keessan guureen kaan nan gate jechuudha kaasii qumaara keekuma jedha isaa yaa'u yaanna jechuudha kushiina madamii kana keessa ba'u yaanna waan ta'eef zabbataa jirra jechuudha annaa nagaa damiti anis nagaa gootiseef baga nagaa taatan jecha warroonni maatii naan taane maatii taa'issin jira saskiraayib godhaa na jabeessa isin jedha viidiyoo immoo laayikiidhaan jammaraa'e sagaleen koo machiimne dhaga'ama jedhee yaada jechuudha annaa koomentii wayii wajjin dubbisna jechuudha video kali hojjate engadda hojjate tokko irratti jechuudha waa'ee jaarsi waa'ee boyfriend online kan irratti jechuudha commenti kanna barraa'e commenti nagartan jedhee yaada kinooti jechuudha commenti mokkasidha intini bitachuun qabammachuudha sagalee kana jechuudha nagaa magasiifaa waa'eetu akka mooltee lubbuumee wanti gaafadhu hiriyaan koo waggaa 7 waliin turree boolee dhufeensi fudhadhe jedhee wal caqacaqaa jirra maal godhu naa deebisii naan jette jechuudha na koomentichi isinitti mul'ata jedhee yaada እና deebistee immoo ammas immoo jaluma kanatti naaf deebisii naan jette jechuudha እና ay mushkil ነው ጌታን osoo kiyyaatti maaliti waggaa 7 dhiisii maa waggaa 17 taane jechuudha kan jiraate banagarachi la jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan namni tokko dhiirri tokko yoo dhugaadhaan si jaalate boolirratti si taqabbalu maaliif barbaachise edammoo boolirratti ani dhufee boolidhaan si fudhadhu malee jaalalli keenyatti zallaquu jechuun maal deema gaafa biyya baatu soto si ergemu haadha abbaa keetii kan si erge ani waan akkanaatti tasmaamaa innis hin jedhashi deebisee immoo namicha kana way namicha hin jedhee abbaa nama kanaa fi waggaa 7 wajjiniin haasa'uudha maal beektaa maatiidhaan wal si beeksise immoo waraqata ergemoo jira miti osoo waan tokko boruyyuu maaliif ni beekte jedhee sila online irra miidiyaa kanarra deemta waan ta'eef ijoollee baay'ee dhiirri yaamanii qabeenya isaanii ijoollee irraa fudhatanii lubbuu isaanii kan dabarsanii baay'ee jira kana agarta waan ta'eef boru wanti kiinno jedhanii as jedhama asitti argamu jedhasa jechuudha maaliif boru wanta akkasii kun yooma sirra ga'e maal akka ta'e bakka jira miti waasii tokko ni qabda namni kun immoo boolidhaan si fudhachuu dirqamni maaliif barbaachise isaa miti kan si erge minimmat immoo maatiin kee dhufanii si fudhataniidhaaf minamni lawxiin hin argamu jechuudha inni si fudhatu maaliif barbaachise jechuudha amma latii kanatti maaliif inni dakkaamaati mana madaamitti dakkamteedhaa qabda moo habibti galii jechuudha soo dhugaan siin jira jechuudha waan akkasiin barbaachisu jechuudha habibti ani akka kootitti yaadan jechuun akkuma waasii deebisuudhaaf warri immoo viidiyoo kana dhaggeeffatanillee waasii barreessu jedhanii yaada waan ta'eef ijoolleen ni jiru koomentii kan gaarii siif kennanii inni dubbifatta ani akka kootitti waan asiin jedhu namni kun yoo dhuguma si jaalate ta'e jechuudha minim ciqiqiin hin barbaachisu jajjaquun hin barbaachisu yoo namni immoo dhufee sin fudhanne namni biraasi taqabbale yoo ta'e jaalalli keenya nu qoraxoo sin jedhe dhugaa sin jedha karaa ina dudda lukkusiifaa godhu jedhe hadeemu dhusum dhugaa waaqee jechuudha maal ati har'a mana namaatti akkanatti miidhamtee akkasitti cabdee haadha kee miti kochuudha haadha kee waggaamee qosoon argin abbaa jedhame ija isaanii yoo argitu hagam gammaddi isaan immoo hammamsitti gammadu jechuudha dhalli keenya yoo dhufte ija ishee argina jedhanii kara laalu jedhu ati immoo ganaan namni irra zimbiloo online irra barte waggaa 7 wajjiniin haasofteedhaaf galgala hojii madamii ofitti
habibtee lubbuutii onneetii waasin jedhee fi dirqama inni sitti qabbalachuu qaba miti jechuudha. Wanni kanaaf gaarii jechuudha. Siifis immoo namumtarra akkasitti si deebisee kootu anatti si fudhata. Damma koo lubbuu koo sin jedhu kun gaafa boru booleedhaan yoo si fudhate xiqqoo jira miti bakka lash si godha jechuudha. Dhugaa rabbii jechuudha. Kanaaf ani akka kootitti atuyyumaa ittaan jechuudha. Yoo jaalalli keenya itti afuufuu barbaadde ani maatii koo bira galee maatii kootitti bayyanadhee haadha koo wanti haadha ofii nama caalu jira dhugaa rabbii biyya lafaa kanarratti jechuudha. Akka haadha ofii jira haadha keetti osoo hin argin waggaa meeqa baansa waggaa 3 ta'uu dandeessa yookaan 4 yookaan isa ol ta'uu dandeessa jechuudha. Harmee kee osoo hin argin nama kaleemmoo dhufee oblaan irraan si biratti caalchifachuu hin qabdu jechuudha. Ati maal jechuu qabdaani yoon dogongore na offolcha jechuudha. Warri viidiyoo kana dhaggeeffatan jechuudha. Mini maaliif jenna isuma dhugaan sanii jedhan dhiirri ilaal. Dhiirri tokko gaafa dhugaadhaan nama jaalate bakka hamma dhumaatti si wajjin jiraachuu barbaade maaliif booleetti ani si taqabbalu malee yoo na si taqabbaliin jaalalli keenya ittiin fufu kan jedhu maaliif barbaachise? Maa inni mishkileen isaa hamma kana taa'ee obsee eege amma isheen maatii bira deemtee okajjaa tokko wajjaa lama meejjii tokko haa ta'u 5 haa ta'u amma kana obsuu kan dadhabe maali? Natti fakkaatu maaliif namni beekamu garaa isaa keessa jechuudha. Namni waan baay'ee yaada waan ta'eef ani akka kootitti obboleettii tiyya waan taateef si beekus baadhu maalummaa keetis beekuu baadhu dhiiga kootii afaan koo haasofta waan ta'eef ani waan akkana kana dubbachuu barbaade jechuudha. Maaliif ijoolleen baay'ee wanta miidhamaa jiran waan ta'eef asumaan nama jananii booletti galanii taqabbalanii birri isaanii shaantaa isaanii qullaa isaanii isa dhugaa waaqessin jedhe qulluma isaanii ganaa maatuma dura okkatanii dalassan ganaa isaaniitti immoo deebi'anii akkasitti ta'anii madaamifaatu darbee nagalche naamila jedhanii warra akkasii kun jira jechuudha. Maaliif atis immoo jechuudha laal yoommoo namni kuni lakki anumatti booleedhaan si taqabbaluu barbaada anumatti jilbiiffatee booleetti hababaa sii kenna malee namni bira hababaa sii hin kennu du'een argama yoo jedhe jeegnaadha jedhi maal jettan beektaa osoo ati singaliin jechuudha. Amma si hafee hin beeku garuu otoo singaliin waraqata ergadhu jedhee waraqata ergatee maatiidhaan wal beesistee jiraamte hamma sanitti tokko samaalanis ta'uu baatu. Maatiin gabataa wajjin kutatu jedhama jechuudha. Maatiin nama tokko wal beekanii obboleessa keetti wal barsiistee innis karaa isaatiin nama isaatti wal barsiise yoo ta'e ishii akkanaa yoo hin jaaladhu kaa ishii mee nabbiisuma kanaan natti hin tolu. Maaliif gaafa maatiin keessanis wal beekates gaafa boru miidhamni tokko sirra ga'e nama sun intin jechuu danda'ama jechuudha. Inni akkas godha lakki immoo kana siin godhu na bira geechita sii godha gaafa na bira geeche samaana sii godha maal akkas godha jaarsatan ergaa siin jedhe dhugaa waaqa jechuudha. Laal dhabdu dhiisi malee jechuudha. Dhiirri hin dhabamu jechuudha. Hin dhabamu kan waaqayyoon kila gaafa waaqayyoon si uume zimji'eetiin si uume waaqayyoon akeeka tokko malee miti jechuudha. Kan uume hunduma keenya iyyuu guyyaa qaba guyyaa keenya immoo eeggachuudha malee jechuudha. Innaa akkamtanii wanni akkanan goone wanni deemee booleedhaan inni nan fudhanne jaalalli keenya akkamtaa akkas ta'e hin cinqamin jechuudha. Hundumaayyuu waan hundumaa isa hunda danda'uudhaaf dhiisuudha jechuudha. Maaliif waaqayyoon dura walitti isin fide ammas immoo isiniif akeeka qaba. Ati diddeedhaaf addaan ba'uun dhiistanii ati isheettiifis immoo waliin jiraachuu hin dandeessan jechuudha. Hundumtuu harkasaa jira waan ta'eef waaqayyotti dhiisi. Yoo si danda'ame ammas ati galtutti ulaagaalee akkasii fixu. Immoo kanallee hin godhu ani hin danda'u waan immoo gaafa ati dhufte yoo sin jedhe itti dhiisu jechuudha. Dhiisitee ati obboleessi kee maatiin kee abbaan kee eenyu haa ta'u namatti qabdu dhufanii si haa taqabbalan gaafsan ija keetiin argite diimaadha moo gurraacha moo qallaadha moo furdaadha fixixi jettee ilaaltee jechuudha. Dhugaa fixixi ilaaltee gaafsan bakka akka wanta si barbaachisu akkasii godhudha malee innumtamma
boolee dhufee anis taqabbaluun qaba. Maal barbaachisee ani akka kootitti yaa obboleetti koo dubbii keessatti hoosiin bu'achiisallee ifuma naa godhi jecha namni kun waggaa 7 bichaas ati waggaa bichaan lakkaa'insi galee amata kana wajjin turree bichaa osoo hin taane amata kana keessa namni kun immoo hammam inda'uma jechuudha. Osoo namni kun siifi kabajaa bakka guddaatti kasi eeguu otoo ta'eyyuu miti akkata amma kootu jedhee boolla irratti si taqabbaluudhaaf sin caqacaqu jechuudha. Na caqacaqa jechaarta jechuudha koomantiidhaan. Na caqacaqaa wal caqacaqaa jirra ati didaarta inni immoo akkasiin jechaara jechuudha. Kanaaf akka kootittanii bilissanillee jechuudha. Maatiin ganni yuutuubii jechuudha viidiyoo kana warri dhaggeeffattan mee jechuudha namni tokko isin meefuma keessan irraa kaasatu jechuudha. Dhiirri isaa ta'u dubarri isaa ta'u jechuudha. Namni kun waggaa 7 kana kan eegashee ture jechuudha. Ani laafii biyyattis qabaatan hin beekan garuu waggaa 7 kan naan jettaman jechuudha. Inna namni kun waggaa kana mara ishee taa'ee eegee hamma maatii bira galtee waggaa 2 ji'a 1 yookiin 15 yookiin 7 maatuma ishee ijaan hamma laaltu. Wayin dammoo wanta miciyyoo kana walitti fidu ulaagaalee jira miti maatiidhaan wal beeksisuu waraqata godhu maaltu si uume. Omaa hin beektu laata juuraa isaa homaa hin beektu wajjin manaasaa amatii 7 jechuudha. Amatii 7 kun bichaan boru gaafa intala kanarra waa ta'ee gahee waasi qaba taayettanii yaaddan isin jechuudha. Koomantii kennaa jechuudha. Hordoftoonni warri sagalee kana dhaggeeffatanii ani akka kootitti dhugaa waaqa jaalalli qinxarjee taa'u jaalalli isaa taa'u malee intiin jeen jechuudha. Maaliif akka hin booleedha si fudhatu hin godhin jechuudha. Namni si haa fudhatu anuu sin taqabbala barbaadde habiibti jechuudha. Lakkoofsa gosa kenna inna isa dhugaa waaqessiin jedha namni si taqabbalu si hin jiraanne fira kee obboleewwan keessa hin jiraanne yaa akka biyyi lafaa kun waan baay'ee qabdi waan ta'eef obboleewwan isaa maazarii akkas nama hin qabaanne ta'e namni firra akkasi taqabbalu nama keessa beektu akkas godhi malee isa nama boru abbaa manaa kee jettu obboleedha akkasi taqabbalu hin godhin sin jedha. Inna sinis immoo barreessaa fi sin jedha hordoftoota koo yoon balleecha immoo dubbii kiyya irratti dhiifama naa godhaa yaa sassataan jedhaniiti yaa namni hin dogongora kanaaf bakka dogongora kooti dhiifama naa godha. Inna dammoo kan gabaabbadhe viidiyoo taa'ee waraaba jechuudha kanatti ani ishee jechuudha. Inna kana fakkaata viidiyoon keerraa waan hordoftaniif galatooma isiniin jedha. Waan wajjin turtan guddaa galatooma isiniin jaalladha. Dhugaa rabbi hedduu sin jaalladha. Baay'ee tokko jechuudha warri na jajjabeessitanii ganni jawaadhu ganni akkasii warri naan jettan dhugaa kiristoosni waaqayyo abbaan kiyya bicha sinaa eebbisu eebbifamaa jecha siniin qabu inshaallah. Na waaqayyoon galataa argatu waan hundumaayyuu kan siniin haa kennu siniin kan na wal barsiisan siniin jedha. Galatooma guddaa tokko siniin jaalladha. Baay baay. Inna bilisin buntala kanaaf yaada keessan barreessaa siniin jedha.